السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفوني زرتو أمتك أشتي أمتك جاللا في أمتك كبجة أكم جرتني نجا جرتني بكم جرتني تنجا في رامني ربي كان أمك أمني سنبرا هاجرات جتا أمتك يا قالي الحمد لله رب العالمين ربي نكركاري هر أس فيديو براتي ولدت ديبيني جرا gara yaada kiyyaatitti osoo hin dhufiniin dura hordoftoonni kiyyaa warroonni jalqabarraa kaastanii hamma ammaatiitti na jajjabeessuudhaan na bira dhaabbattanii naaf galatoomaa na ulfaadhaa ammallee jajjabinni keessa ittuma haafuuf isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma maamiltoonni kiyya haarofnis gara gannoo YouTube warroonni dabalamtanii anaa dhufu nooraa welcome isiniin jennee simannee jirra. Video channel kun channel keessaniidha. waan haarawaa guyyaarraa qabannee dhufnaa information waan jiruu fi akkasumas fuuldura barnoota gurguddaa fi waan isin fayyadu qabadheen dhufuuf inshallah abdii rabbiiti. waan gurguddaan irratti wal barsiisna yookaan waliif dabarsina jedhee abdiin qaba. Kanaafuu warroonni haarawaa dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo jeeqsiisan tuquudhaaniin viidiyoon an gadhiisu guyyaa guyyaadha akka isin qaqqabuuf isin qarqara. Akkasumas like share gochuudhaan na jajjabeessaa. Sanduuqa koomentii jalatti qeequmsaa fi dogongorri yoo jiraate ilma namaati ilmi namaani dogongora waan ta'eefi ani yeroon dubbadhu dogongora koo ofirratti argu garuu isi warroon na hordoftanii dogongora koo narratti arguu dandeessa waan ta'eef dogongora koo akkan sirreeffadhu sanduuqni koomentii sa'aatii 24 isiniif banaadha. Sa'aatii kamittuu yoo dhuftanii hanqinaan qabuu fi yookaan jajjabina koo naaf ibsuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaalala fi kabajaan isin gaafadha. Egaa kana jedhe booda gara viidiyoo kiyyaatitti taraa hundi keessanii iyyuu naaf galatoomaadha. Guyyaarraa waan gaarii hin dhageenyu innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Ammas message naaf ergame ammas akkuma dura innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun sababa dabbaa gaaziitiin ammallee nama 5 dhabnee jirra. Dabbaan gaaziidhaa dhoowuudhaanii nafsee nama 5 galaafatee jira. Jalqaba irratti Saaliddiin Alii Karru kan jedhamu abbaa manaati. Haadha manaa tan uffajjii sadii dabalattee akkasuma walii galatti nama 5dha kan galaafatame kan du'e jechuu battalaatti balaa dabbaa gaaziitiin. Naannoo magaalaa inni jiru Yaman keessa Jaaf Biyyee bakka jedhamu naannoo magaalaa Adan dhiyaatti. Jidduu kanatti balaa dabbaa gaaziitiin lubbuun isaa kan darbe jechuudha. Suuraa isaa akkuma dagaletti argaa jirtan mucaa kanaadha daa'ima kana. Haati manaa isaas ulfaa daa'ima ajja sadii garaa keessaa qabdi jechuudha. Lubbuu walii galatti lubbuun nama 5 battalumatti akka darbe nuuf himanii wallahi hedduu nama gaddisiisa. Hedduu takka nama gaddisiisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Rabbiin nama jannataa isaan haa godhu. Hedduu nama rifachiisa. Yaa obboleewwan kiyya bakkuma jirtanitti rabbiin isin haa tiksu. Rabbiin tika ofii jala isin haa oolfatu. Wallahi rabbi isin haa tiksu. Baay'ee namatti ulfaata. Yaman irraa viidiyoowwan baay'een meesejiin baay'een na qaqqaba. Yeroo na qaqqabu meesejiiwwan viidiyoowwan garii viidiyoo ol baasuu miti ija kiyya bilbila kiyya dunuuffadhee bilbila koo keessaa dileetii godhe waan akkaan nama gaddisiisaati. Yamanii keessatti jidduu kana keessattuu waan akkaan nama gaddisiisaa waan akkaan nama rifachiisaatu deemaa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi waan silaa dubbachuunis nama qaanessuudha. Rabbiin nuuf haa jijjiiratu. Gara obboleessa keenyaa kanan deebi'a. Dhumarra yaada qabu kiyyas ni ibsadha jechuudha. Obboleessa keenya kana rabbiin nama jannataa isaa haa taasisu. Ahli isaa hundumaayyuu rabbi sabriif jajjabina haa kennu. Obboleessa keenya dabalatee namoota isa wajjin dhuman kana hundumaayyuu rabbiin nama jannataa isaa haa taasisu. Wallahi obboleewwan kiyya hedduu deddeebi'aa jira. Iddoo hedduutti baay'ee wanti kun dhagahamaa jira. Dhiyootana naannoo biyya Suuriyaa keessatti illee abbaa fi ilma gaaziin kun dhoowuudhaan ajjeese.
abbaa fi ilmaa ajjeese viidiyoo sanatti agarsiisanii maatiin arabtuun jechuudha. Baay'ee nama rifachiisa. Rabbiin nu haa tiksu, tika ofii jala nu haa oolfatu. Qaras isumatti ibseen nu har'aa nu ga'e obboleewwan kiyya. Warroonni keessattuyyuu mana namaa daladdan dubartoonnis ta'e dhiironnis biyya alaatiif biyya keessattis wanti kun mansangaqaa guddaa barbaachisa. Biyya keenyas ni jira, biyya keenyas babal'atee jira amma jechuudha magaalota irratti. Rabbiin isin haa tiksu. Qarallee rabbi tiksee har'aan nu gahe. Wallahi nuti uf tiksinee hin beeknu. Guyyaa gaaziin iji isaa banamee shuu jedha osoo sagalee kennu bulee ganama dhaamsinu jira. Rabbumatu nu tikse malee nuti uf tiksinee uf hin baafne. Wallahi rabbiin isin haa tiksu. Wanti kun rabbiin du'a akka malee rabbiin namaan haa didu. Obboleewwan kiyya baay'ee akkaan nama rifachiisa. Bakkuma jirtanitti uf tiksaa hamma danda'ame. Rabbiin isin haa tiksu. Guddaa kan rabbi nu eegu rabbiidha. Garuu isinis hamma dandeessanii uf hin dagatinaa isiniin jechuu barbaada. Wallahi akkaan nama rifachiisa. Obboleessi keenya kunis akkuma keenyaa dalagachuudhaaf jijjiiruudhaaf kan inni biyyaa bahee erga jedhee booda baay'ee nama rifachiisa. Haala kanaan deemee qadaruma hundumtuuyyuu qadaruma rabbiiti. Rabbiin isaaf lallabee akkuma viidiyoo har'a argitanitti jechuudha. Kun Jamal gubbaadhaa kufee caccabaa, kun harka namaatiin ajjeefamaa, kun beela'ee du'a. Qadaruma isaati hundumtuuyyuu qadaruma rabbiin ganama lallabee fi rabbiin du'a namaan balleessi. Yaa obboleewwan kee hedduutiin ooltu eenyuyyuu achirraa nafu nuti hundumtuu achuma dhaquu henna achuma henna mana keenya kuni duniyaa ergisaa duniyaa sobamtuu kana irra jirra jechuudha. Garuu duniyaan isiin dhugaadha fuula isii tana jechuudha bakka isaan galan kana. Inshallah rabbiin nama gubbaa irratti ibiddaan gubatee jalatti qabbaneeffatu rabbiin isaan haa taasisu. Egaa ka baay'ee nama gaddisiisa yaa obboleewwan kiyya. Wanti kun biyyoota garaagaraa irratti maal akka ta'e hin beeku. Baay'ee deddeemaa jira, baay'ee babba'aa jira jechuudha. Jidduu kana keessa baay'ee babba'aa jira biyyoota garaagaraa irraa jechuudha. Rabbiin nama haa tiksu, rabbiin haa tiksu. Qarallee suma tiksee nu har'aa nu ga'e yaa obboleewwan kiyya. Tika ofii isiniif haa ta'u hamma dandeessaniin isinis of eeggannoo godhaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf rabbumaan nu tikse malee butugaasii kana jechuudha. Guyyoota hedduuf banamee guyyoota hedduuf nyaata irratti bannee bobahee nyaanni illee hojii bobahee guyyoota hedduuf waa hedduu ta'amaa oola garuma rabbumaan nu tikse isumaan nu tikse maleedha. Qadaruma hundumtuu qadaruma yaa obboleewwan kiyya. Wallahi akkatti ba'an beekan malee akkatti gala hin beekan. Duutiin ooltu rabbiin du'a akka malee rabbi isiniin haa didu, rabbiin nuun haa didu. Namoonni du'a bakka isaan namni hanqatu hin jiru. Wallahi hedduu nama rifachiisa. Hedduu takka nama naasisa. Uddagaaf hayaati obboleettiin teenna rabbiin jeennataan isii haa gammachiisu. Fuulli rabbii isitti haa tolu. Guyyoota muraasa irraa turree har'as kana har'aa miti kan raawwatame guyyaa gaafni sun maalidha guyyaa 3 bulee jira. Obboleessi keenya kunis guyyaa 3 bulee namoonni 5 kunillee jira. Hedduu wallahi waan akka nama rifachiisaati jechuudha. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Fuulli rabbii isaanitti haa tolu. Inshallah nama gubbarra gubatee gebboo fuulduree qabrii qabbaneeffatu rabbiin isaanii haa taasisu. Rabbiin caffee jeennataa isaaniif haa hiru. Teessoo isaanii wallaana biyyoota isaaniif haa godhu. Du'aayi godhaafiidha. Du'aayi malee homaa honni barbaachisu hin jiru nurraa nugoon tokkos hin jirudha. Wanna rabbii fidee namni waan godhu jiraare hin jiru. Kanaaf obboleewwan kiyyaa of eeggadhaadha. Gaazii kana keessattuu mana ijoolleetitti pilaastikii gubbaa isaa san eeggadhaadha. Pilaastika gubbaa isaa san eeggadhaa yoo qadaaddanees rabbiin isin haa tiksu. Ofii fi oonii qaba waan ta'eefi ofii fi oonii san irratti eeggadhaadha. Inni oonii irra hoo jiraate dhaxxanitti gadi hin qabina amma ofii irratti deebistanitti. Akkasumas yeroo isa jijjiirtansanii butugaazii qotaarii kan itti ibidda qobsiifnee ittiin cufnu sanniini ziraara yookaan kan qabnee gaazii ittiin qabsiisnu san jechuudha.
yeroo nyaata hojjennu inni sun banamoo cufaadha kan jedhu to'ataa deemaadha. Yoo inni suni banaa ta'e hamma isa san to'attanii cuftanitti hin jijjiirinaa gaasiillee jechuudha. Isallee rabbiin isin haa tiksu. Wallahi mara kennaa yoo rabbiin nama haa tiksu. Eeggadha hamma dandeessaniin eeggadhaadha. Guddaa kan nu eegu rabbi qarallee nuti ufeenne irraa of hin geenne rabbumatuun iyyuu nu tisse. Wallahi rabbuma nu tisse har'aan nu gahee. Ammallee rabbi isin haa tiksu bakka jirtanitti rabbiin ija ofii jaraammataatiin isin haa ilaalu. Inshaallah duraaf duuba keessan haa ta'u. Kanaafi obboleewwan kiyyaa isinillee of tiksaadha hamma dandeessaniin of eegaadha. Keessattuu ijoolleen kushiinaan alatti daladdanii oo'asanii isiniin jechuu barbaada obboleewwan kee keessattuu shamarran ijoolleen dhiiraas ta'e kan dubaraas warroonni kushiinaan arabaa ala ta'e ala jechuun akkatti oo'uu ni beektanii oo'isaa humnaa ol dabala waan ta'eef warroonni akkasiis rabbiin isin haa tiksu. Rabbi isin haa tiksu namni tikseef hin baasu garuu ammoo rabbi jedha kararra hin taa'anii jedhamaa bira. Kanaaf obboleewwan kiyyaa duraaf duuba keessan rabbiin haa ta'u. Qarallee isuma tiksee har'aa isin gahe waan ta'eef ammallee tika ofii isinii haa ta'u. Wallahi hedduu akkaan nama rifachiisaa wanti deemaa jiru. Rabbi nu haa tiksu hundumtuu qadarumaa qadara ofii hin oolu namuyyuu jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa mee obboleewwan keenya kanaaf du'aayii kadhadhaadha. Bira dhaabbadhaa du'aayiidhaanii. Rabbiin inshaallah nama gubbaa gubatee jalatti qabbaneeffatu rabbiin isaan haa taasisu. Hayaatiif obboleessa kennaa fi horoota isa wajjin dhumanii gafuun rabbii deemanillee jechuudha. Hundumaaf iyyuu du'aayii nuuf kadhaa obboleewwan keenya kan walitti dhaabatanii Yamanii keessatti illee dhumaa jiran kanaafillee du'aayii kadhadhaadha. Akkasumallee wallahi hedduu akkaan qalbii nama cabsaa akkaan nama rifachiisa yaa obboleewwan keenyaa warroonni wanti ta'aa jiru miidiyaa irrattis akka gadhiifamaa jiru. Shamarran teenya warroonni karaa baharaatiin deemaa jirtu dallaaltootaan gaara keessatti tumamaa inkit godhamaa gudeedamaa darbamaa jirti. Mee rabbi nu kadhadhaa hundumaayyuu lammii keenya baay'ee waan silaa afaaniin dubbachuun nama qaanessu yookaan namattuu hin tolleedha deemaa jira. Hundumaafuu rabbiin nuuf haa birmatu, rabbiin nuuf haa laaffisu. Hedduu akkaan qalbii nama cabsiti, hedduu akkaan nama rifachiisti jechuudha. Inshaallah hundaafuu rabbiin keerii haa godhu, rabbi nuuf haa laaffisu isiniin jechuun barbaada obboleewwan kiyya jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota gannoo video irratti dheeressu obboleewwan keenyaa firaa kadhadhaa fi obboleewwan keenyaaf du'aayii godhaa fi inshaallah rabbiin rahmata isaaniif godhu fuulli rabbii isaanitti haa tolu inshaallah. Kanaaf obboleewwan kiyyaa inshaallah warroonni video kana seentanii ilaaltanii hundumti keessaniyyuu like share commentii naa gochuudhaan na bira dhaabbadhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Foormeeshiin achirraa dhufu tarii warroonni obboleewwan qabda foormeeshiin achirraa waan na qaqqabu foormeeshiin achirraa argadhu kana hundumaayyuu hamma humni kiyya danda'eedhaani video hama ofirraa dileet godha. Dhugaa video yoo ilaalte illee keessi kee tasgabbiisi argachuu hin dandeenye video baay'ee narra galaan ufii kiyya bilbilum kiyya keessaayyuu balleessaa deemaa waa'ee ijoollee shamarranii gudeedamuu fi ijoollee dhiiraa gudeedamaa jirtu jechuudha. Yamanii keessatti waan akkaan dhageettiifuu siif hin tolleedha. Inshaallah rabbiin nuuf haa laaffisu, rabbiin nuuf haa jijjiiratu, rabbiin nuuf haa birmatu. Birmannaa biraa hidhamnee jirra. Birmannaa rabbii qofa barbaanna. Rabbiin nuuf haa birmatu, rabbiin ga'ee nuun haa jedhu obboleewwan kiyyaa. Kanaaf obboleewwan kiyyaa video isin irratti dheeressuu hin barbaadu. Obboleewwan qaalii fi gaarii kiyyaa isin jaaladha, isin kabajaa. Garuu video kana yeroo daawwattan like share gochuudhaan commentii yaadaa fi qeequmsaa dogongoraan qawwaa hundumaayyuu sanduuqa commentii jalatti na hubachiisuudhaan na bira dhaabbadhaan jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada obboleewwan kiyyaa. Kanaaf hamma video biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii naaf ta'aa. Assalamu